mode of operation. Akkuma ammaan dura yaadatamu mode of operation jedha. Akkaataa itti foreign policy tooftaa foreign policy gaggeessan. Tooftaa foreign policy gaggeessan kan sadaffaarra jirra jechuudha. Chapter 2 namoonni YouTube Caffee Akaadaamiitiif haaraa taatan subscribe, like, share godhaa. Viidiyoo kana sirrii ilaalaa irraa fayyadamaa. Kallattumaan karaa ergaa irra kaa'u mata duree keenya karaa deemnaa jechuudha. Maal jedha sadaffaan akkuma asirraa asirratti mul'atutti mode of operation jedha. Tooftaa foreign policy yookaan imaammata biyya alaa itti gaggeessan jechuudha. Mode of operation tooftaa waan takka itti gaggeessan. Tooftaa akkam? Tooftaa imaammata biyya alaa biyya takka itti gaggeessan. Baay'isiis jedha kanaan. Mode of operation kanaan it is to say jechuudha. That state biyyoonni preference ni filatu of operating their foreign policy. Imaammata biyya alaa isaanii gaggeessuudhaan ni filatanii jira. Foreign policy can be conducted. Imaammanni biyya alaa ni gaggeeffama jira. Through the following ways. Karaa armaan gadii kanaanii gaggeeffama. Karaa armaan gadii kana biyyoonni garagaraa filataniiti gaggeessaniini mode of operation jechuun akkasidha. Tooftaa biyyoonni garagaraa imaammata biyya alaa isiidhaa itti gaggeessitu. They are usually isaan yeroo hedduu jira determine ni tilmaamaman ni murteeffaman. Tooftaan imaammata biyya alaa kun ni murteeffamaa jira. By the interest fedhii or based on the willingness fedhii biyyoota irra hundaa'ee based on willingness jechuun fedhii biyyoota irra hundaa'ee and power of the state ammallee humna biyyi takka qabdu irra hundaa'eeti foreign policy gaggeessinaa. Eegaa fedhii biyya takka qabdu irra dhaabbatteeti imaammata biyya alaa isii murteessita malee waan isiin hin qabne irra murteessita. San keessaa tooftaan imaammata biyya alaatti gaggeessan san keessaa these are isaan keessaa kanneen akka unilateral, bilateral, trilateral or multilateral ways of operation jedha. Karaan amman gila qoyna kun tooftaa itti imaammata biyya alaa itti gaggeessan keessaa isa tokko jechuudha. Sigaltee tooftaa kana gaafa murteessu maali? Fakkeenyaaf biyyi humna xiqqoo qabdu tooftaan isiin imaammata biyya alaatti gaggeessituu fi biyyi humnati siidhaa sigaltee humnati siidhaa biyya taanii wajjin waliin ginne itti gaggeessitu adda adda. Ammas fedhii fi humna irra hundaa'a. Fedhiin tokko fedhiin gaggeessita. Kaan ammoo humna biyyoota wajjii qabdu wajjin gaggeessitaa jechuudha. Biyya humna ta'e wajjin walitti deemu. Imaammata biyya alaa keetii biyyi takka imaammata kaa'u tarsiimoo biyya biraa qabdu kana gaggeessuudhaaf waan amma hanga kana fayyadamti jechuudha. Tooftaa imaammata biyya alaatti gaggeessan jedhama. Tokkoffaa kan olaa unilateral jedhama. Unilateral kan jennuun relation hariiroo conducted kan gaggeeffamu by the influence of mono dhiibbaa mono or single state dhiibbaa biyya takka bichaadhaan yeroo gaggeeffamu biyyi takka bichaan hariiroo takka gaggeessitu maal jennaan unilateral jennaan. Maqaa uni jechuun maal jechuudha? Takka jechuudha. Qabadhaa asirratti waa garii beektee ingiliffuma kana fa'aa qabatan malee haffasuuf hin dararaman jechuudha. Unilateral jechuun hariiroo biyyi takka waliin gaggeessitu jechuudha. Gartee biyyi takka bichaan wajjin gaggeessitu biyyi takka single statein some states biyyoonni hanga tokko jira. Usually yeroo hedduu economically strong ones biyyoonni diinagdeen isaanii cimtuu taate takka jira. Use ni fayyadaman unilateral action gocha hariiroo qeenxee gocha dippiloomaasii qeenxee hariiroo qeenxee fayyadamanii siruu
use of stick fayyadamuudhaan or kaarrota jecha lama asirratti qabaddaa. Stick jennu biyya takka doorsisaa maaliif humnarra qabaniimi stick jechuun uleedhaan giddiidhaan dirqamaan doorsisaa and kaarrotiin ammoo wanni godhaa galtee waa kannaafi badhaasa kannaafi respectively wal dura duuban means to influence maqaa jechuun to means jechuun to influence dhiibuudhaaf others unilaterally biyya biraa takka dhiibbaa irra godhuudhaaf biyyoonni humna qaban ciccimoo maal fayyadaman unilaterally fayyadamanii jechuudha. As keessaa wanni qabattan laal jecha kun jechi laal stick jechuu jechuunii fi kaarrot jechuu jechuun as jala hafuun ta'udha. Galtee biyyoo humna qaban tokko stick fayyadamti. Stickiin biyya qaalii isiin qabne doorsisteeti maaliif humnaan irra guddoodhaami stick uleedhaan doorsiftee hariiroo wajjin uumtee dhiibbaa irratti uumtee wajjin hojjetti. Dhimma imaamata biyya alaas gaggeeffatti. Kaarrotiin ammoo biyya silaa uleen hin jilbeeffanneef karaa gaariin karaa badhaasa qabuun karaa waan garaagaraatiin hariiroo wajjin uumtee dhimma dippiloomaasii haa dhimma hariiroo biyya alaa isiidha imaamata biyya alaa isiidha yeroo gaggeeffattu maal jennaan kaarrooti jennaan. Kaarrootiin maal hojjeteem? Kaarroota jechuun jecha positiivaati karaa gaarii ta'een gaggeessuu. Stickiin ammoo tiriitiidha uleedhaan gaggeessuu. Karaa lamaan kanaanii biyyi takka biyya biraatii wajjin hariiroo gaggeessiti jennaan. Kana jechuun unilateral jechuun biyya qeenxeen takka dhiibbaa yeroo gaggeessitee imaamata biyya alaa isii gaggeessitu unilateral jennaan jechuudha. Qabi. Bilateral jechuun baay'een ammoo relation hariiroo is conducted kan gaggeeffamtu between jidduu two states hariiroo biyya lamaa gidduu gaggeeffamtu biyya lamaan bichatti baay'ee jechuun lama jechuudha. Lateral jechuun hariiroo biyya lamaa imaamata biyyoota lama jidduu bichaa gaggeeffamu maal jennaan bilateral jennaan. Hariiroo biyya lama jidduu bichaa gaggeeffamu. Uniin ammoo uniin takkumaa gaggeessa. Unilateraliin biyyuma takkaa gaggeessa addunyaa kanarraa hariiroo biyya takkaa akkasii jechuudha. Bilateraliin biyya lama hariiroo biyya lama gaggeessitu. Maltii jechuun multilateral jedhama kabiraammaas. Multilateral relation jedha. Hariiroo biyyoota hedduu jidduu gaggeeffamu. Maltii jechuun hedduu. Lateral jechuun hariiroo relation jechuudha. Hariiroo is foreign relation hariiroo biyya alaa with more than two states biyyoota lamaa olii gidduu gaggeeffamu. Biyya lamaa olii gidduutti hariiroon gaggeeffamu multilateral jennaan. Hariiroo biyya lamaa ol jidduu gaggeeffamu biyya lamaa ol. Unilateraliin hariiroo biyya alaa biyyi takka bichaan gaggeessitu jechuudha. Biyyi diinagdee guddoo qabdu tooftaa stickii fi kaarrootii fayyadamtee tooftaa biyya takka doorsiftee yookaan humnaan stick jechuun tiriit walitti deema humnaan imaamata biyya alaasii gaggeessuu biyyi takka karaa kaarrootiin karaa waa kannitee waafaa badhaasa fa'aa kannitee fi hariiroo karaa lamaan kanaa unilateraliin karaa lamaan kanaan gaggeessiti biyyi takka. Uni jechuun takka jechuudha. Bilateraliin ammoo biyya lama jechuudha.
biyyi lama imaammata biyya alaa isiidhaa biyya lama bichaan yeroo wajji gaggeessitu baay'ee leetaraa jennaan. Maltii leetaraa jedhamu hariiroo biyya alaa biyyoonni lamaa ol biyyoonni hedduun yeroo wajjin gaggeessan maltii leetaraa jennaan. Maltii jechuun hedduu jechuudha. Qabadhaa asirratti kana fakkaataa jechuun mata dureen guddaan asirra nu hafe instrument of foreign policy jedha. Meeshaa imaammata biyya alaa jedha. Imaammata biyya alaa kana kan gaggeessu maali jechuudha. Meeshaa jechuun waan takka fuudhee deemu jechuudha mire. Meeshaa jechuun akkasii bara. Kanaafuu instrument of foreign policy jechuun meeshaa imaammata biyya alaa ittiin gaggeessinu jechuudha meeshaa. Instrument or tools of foreign policy jedha. Maali meeshaan imaammata biyya alaa san? State jedha. Biyyoonni use different tools jedha. Meeshaa garaagaraa fayyadamanii for achieving their national interest. For achieving galmaan gahuudhaaf their national interest fedhii biyya isiidhaa galmaan gahu seeruusa guiding seeruu jechuun keessa guiding of their guiding qajeelcha of their foreign policy qajeelcha imaammata biyya alaa kana keessa dabartee fedhii biyya isiidhaa galmaan gahuudhaaf meeshaa garaagaraa fayyadamtii ija biyyoonni garaagaraa. Foreign policy'n wanni qajeelfama. Qajeelfama akkaataa nuti itti foreign policy itti gaggeessinu. Wanni nuti gaggeessinu immoo wanni nuti silaa galmaan gahuu feenu national interestidha. Fedhii biyyattii keenyaati jechuudha. Fedhii biyyattiiti. Meeshaa waan san gaggeessu meeshaan imaammata biyya alaa ittiin gaggeessinu tokko dippiloomaasiidha. Dippiloomaasii jechuudha. Qabadhuudha. Dippiloomaasii jechuun meeshaa imaammata biyya alaa ittiin gaggeessinu keessaa isa tokko. Foreign policy'n qajeelfama imaammata biyya alaa ittiin gaggeessinu qajeelfama. Foreign policy'n qajeelfama. Waan akkanaa waan ta'uu qabuudha. Wanni nuti galmaan gahuu feenu immoo national interestidha. NI sani wanni nuti galmaan gahuu feenu. Meeshaan ammoo akka nuti national interest fedhii biyya keenyaa ittiin galmaan geenyu meeshaan nuti itti fayyadamnu dippiloomaasiidha. Deemgaa dippiloomaasii amma sirriitti ilaalu itti dhiyeessa. Dippiloomaasiin kun itti defined ni ibsama jedha. As a formal jechuun akka beekamaadhaatti or official communication wajjin dubbiidhaan karaa beekamaa ta'e wajjin haasa'uu or dialogue waliin dubbii between or among participant party warreen achi keessatti hirmaate wajjin warreen garaagaraa hirmaattota bakka garaagaraa irraa dhufan haa ta'u who represent the state warreen biyya isaanii bakka bu'an warreen biyyoota bakka bu'an kanneen beekaman kanneen biyyi isaanii quba qabdu jechuudha. Official communication jechuun biyyi isaanii bakka buufattee biyyi isaanii irraa kan dubbatu jechuudha. Nama akkanaa bakka buufan jedhanii beekamee jechuudha. Achirraa dhufee kan hirmaatu maal jennaan dippiloomaasii jennaan. Fakkeenyaaf Itoophiyaa irraa namni tokko biyyoota alaa hedduudhaatti deemee waa'ee Itoophiyaadhaa yoo himee dhimma Itoophiyaadhaa isaa wajjin haasawee dhimma Itoophiyaadhaa akka fedhii Itoophiyaan qabdu isaanitti himee isaanii irraa fuudhee yoo akkasitti dhimma ammaa waan jenna kana gaggeesse dippiloomaasii jennaan. Fedhii Itoophiyaadhaa bulchiinsa biraa keessa dhaqee fedhii Itoophiyaa yeroo dabarsitu jechuudha. Akkasi dippiloomaasii jechuun afaan biratti maal beektaa? Karaa gaarii jechuudha. Karaa fudhatama qabuun biyyoota ollaa keetii akka biyyoota addunyaa kana jiran wajjin dubbattee wajjin gatteessee wajjin mari'attee isin hundinuu fedhii isin
biyyi lamaanuu qabdu wal dabarfatanii yeroo karaa gaariirra wajjin hojjetan dippiloomaasii jennaan. Diplomacy is usually diplomacy yeroo hedduu defined in something as a complex game. Tapha wal xaxaa tapha adda namaan baane akkasii ibsamtii played by party kan bakka buutonni gahee garagaraa taphatan kan bakka buutonni gaggeessan played jechuun kan gaggeeffamu jechuudha kan taphatamu jechuudha. Tapha wal xaxaa taphatamuu by party paartiidhaan kan taphatamu waa'u warra biyyisan irraa bakka bu'e maaliif taphatamu to achieve galmaan gahuudhaaf jedha. Their national interest fedhii biyyattii isaanii galmaan gahuudhaaf akkamitti galmaan gahan by influencing the behavior of their counterparty by influencing dhiibbaa itti uumuudhaan behavior of their amala of their counterparty amala warra isaan dura dhaabbatu irraa dhiibanii amala warra isaan dura amala warra fedhii biyya isaanii akka galmaan hin geenyeef dura dhaabbatu kana irraa dhiibanii ifirraa duraameessanii fedhii biyyattii isaanii galmaan gahuudhaaf sochiin taasifamtu dippiloomaasii jedhamti. Kanaafuu dippiloomaasii jechuun tapha wal xaxaa jechuudha. Tapha wal xaxaa kan bakka buutonni biyyoota garaagaraa fedhii biyya isaanii galmaan gahuudhaaf adeemsisan haala garaagaraatiin siltee maal jedhama dippiloomaasii jedhama jechuudha. Parties are states parties jechuun gaa namoonni biyyattii irraa bakka bu'an jechuudha. Paartii jechuun are state representative jedhama. Paartii jechuun are state representative bakka buutota biyyattii sanii jechuudha. Such as dippiloomaatiis kanneen akka dippiloomaatota. Dippiloomaasii jechuun wanni beekamtii walii kennanii biyyoonni garaagaraa tapha hariiroo gaarii wajjin uumuu wajjin dubbachuu fedhii garee lamaanuu bu'uureeffate irra gahuu gochi kun dippiloomaasii jedhama. Ammoo dippiloomaatonni namoota waan kana gaggeessu. Dippiloomaasii jechuun namoota gocha dippiloomaasii gocha biyyi lama walitti akka dhuftu deemee gahee taphatu afaan hin dubbatee namoonni akkasii dippiloomaatiis jedhama. Negoosheetar amma kunis negoosheetar jechuun walitti araarsitoota warra waa walitti araarsu or meediyeetars jechuun kunis warra gidduu galtummaadhaan waa hojjetu or ambasaaddar ergamaa addaa ambasaaddar jechuulleen fakkeenyaaf biyya biraatti nam tokko ambasaaddara gootee guu ergite ambasaaddara jechuun nama dhimma tokko fudhatee bakka biraa geessee dhimma san karaa ta'uu qabuun yeroo gaggeessu ambasaaddar jennaan. Bakka biyya fedhaa ta'u waan fedhaa godhu ergamaa jechuudha. Nama ergamaa jiruuti. Akkanaa jechuudha. Kanaafuu dippiloomaatiisii fi dippiloomaasiin garagara. Dippiloomaatiisa jennu namicha dippiloomaasii gaggeessu jechuudha. Nama maqaa namaati. Warreen dippiloomaasii gaggeessu jechuudha. Negoosheetariin kunis isaanuma warra biyyoota lama walii araarsu or meediyeetars illee ni jedhamanii lachuun ta'a. Jaarsummaa jechuudha kunis ambasaaddar kunis ergamaa jechuudha. Kanaafuu dippiloomaasiin gocha biyyoonni lama walitti dhuftee wajjin haasofitee achirratti hirmaattee gootu kun gochi kun dippiloomaasii jedhama. Warri ammoo kan dippiloomaasii gaggeessu dippiloomaatiis jedhama. Or negoosheetar or meediyeetars and ambasaaddar jedhama jechuudha. Continued dippiloomaasiin tun in the ancient times yeroo dur was conducted ni gaggeeffamti yeroo dur by envoy ergamaadhaan nam tokko erguudhaan gaggeeffamti. Or state messenger yookaan ergamaa biyya takkaatiin gaggeeffamti. Ergamaa biyya takkaa ergamtoota biyya takkaatiin gaggeeffamti.
where there was no exchange of ambassadors. Gaafsan ambassadorota wal jijjiiruun gaafsan hin turre. Ambassadorri gaafa dur hin jiru wanni bichaa jira ergama addaa bichaa jira malee. Permanently kan yeroo dheeraadhaaf bakka san hojjetu due to the absence of embassy. Sababa embassiin hin jirreef ambassadorri hin jiru. Ambassadorri namicha ergama addaa gaggeessu kan konsilaa jedhanii amma afaan Oromootiin fakkeenyaaf Itoophiyaan Kuweetii wanni qabdu yaadnu imbaasii jechuun mana biyyoonni biraa biyyoota keessa ijaarratanii hariiroo wanni biiroo biyyoonni biraa keessa ijaarratanii hariiroo hojii uumuudhaaf dhufan biiroo isaaniiti. Itoophiyaan fakkeenyaaf imbaasii wanni qabdu yaadnu Keeniyaadha. Imbaasiin kun mana warri Itoophiyaa fi Keeniyaa jidduu deemee hariiroo walitti uumu keessatti jiraatu jechuudha imbaasii jechuun. Filatee ambasaadarri immoo namicha imbaasii kana keessa jiraatu kan hariiroo Itoophiyaa fi Keeniyaa walitti tolchu ambasaadara jedhama. Gaafa sana ambasaadarri kun hin turre sababaa imbaasiin hin jirreef jechuudha. Filatee kanaa jechuudha. Weeraas faallaa kanaatiin amma dur hin jiruu miree dur ambasaadarri hin jiru. Maaliif imbaasii waan hin turreef ambasaadarri eessa galaree ambasaadarri nama. Weeraas faallaa kanaatiin in the modern diplomacy diplomaasii ammayyootuu keessatti diplomaasii yeroo ammaa jechuudha. Seeraan imbaasii jira jee. Imbaasii jechuun with a permanent residence bakka jireenya dhaabbataa jechuudha. Imbaasii jechuun bakka jireenya dhaabbattuu dippiloomatic mission ergamtoonni dippiloomaasiitii fi ambasaadaronni in other states biyya biraa keessatti jiraatan laal. Bakka ambasaadarootaa fi dippiloomaatonni garaagaraa biyya biraa keessatti jiraatan maal jennaan imbaasii jennaan. Imbaasii jechuun waan akka manaati. Mana namichi biyya isaarraa bakka bu'ee biyya isa wajjin hariiroo uumuudhaaf dhaqee keessa bulu halkan yeroodhaaf keessa jiraatu. Lammiilee biyya sanillee achi deeggaruu danda'u. Imbaasii jennaan. Ergama addaa jechuun akkuma takka faadha malee geessee hundaa miti. Ambasaadarri garuu yeroo hunda eessa jiraata? Imbaasicha biyyattii san keessa jiraata jechuudha. Imbaasicha biyyattii irraa bakka bu'e san. Kanaafuu yeroo tana isa kanaa jira jechuudha. Faallaa duriitti jechuudha. Durii kun hin jiru jechuudha. Ashantee form of diplomacy. Diplomaasiin gaafa bara durii was rigid. Was rigid jechuun tooftaa garaagaraa hin qabdu. Sigaltee waan directionidha. Waan direction jechuun bakka tooftaan inni deemu tooftaa hin taane jechuudha. Closed cufaadha. Cufaadha hoggannu wanni hin qabdu. Iftoomina hin qabdu. Secretivity ammallee waan olaa. Iccitiidhaan adeemsifamtii ta duru. And limited to bilateral relation olaa. Ammallee wayisan bichaadha. Limited daangeffamtu tura jammaas. Dipiloomaasiin duru. To bilateral relation hariiroo biyya lamaa bichaa hedduu gaggeeffamtu malee ta biraa hin jirtu biyyuma lamaa hojii geessa malee sunuu iccitiidhaan akka namni hin garreetti ammas rigid waan directionidha. Bakka rigididha. Rigid jechuun bakka waan gartee murtee waan takka tan murtee ta'eseera caaltu murtee gaariin hogguu dhuftes murtee tan hin fudhanne tan karaa ani fiijee malee deemtu san turte. However garuu haa ta'u malee jaa contemporary the nature and the strategy of diplomacy has changed. Contemporary jechuun
addunyaan yeroo ammaa jechuudha. Contemporary nature uumamni ammaan tanaa strategy of diplomacy tarsiimoon dippiloomaasiidhaa has changed kan yeroo ammaa jijjiiramee jira. Contemporary jechuun kan yeroo ammaa jechuudha. Kan yeroo ammaa tarsiimoon yeroo ammaan tanaa dippiloomaasii jijjiiramee jira. Especially keessaafuu after establishment of League of Nations. Especially keessaafuu after erga establishment of League of Nations. Erga liigiin addunyaa hundeeffamte tarsiimoon dippiloomaasii ni jijjiiramte. Ta duraan turte sanirraa karaa gaariitti duraan sekereetiin gaggeeffamti. Duraan karaa iccitii qabuun gaggeeffamti. Duraan karaa biyya lamaa bichaa gidduu gaggeeffamti. Biyya lamaa bichaa gidduutti garuu amma biyyoota hedduu gidduu gaggeeffamti jennaan amma. Continued. Unlike the oldest form of diplomacy. Akka dippiloomaasii durii miti. Current diplomaasiin amma we have multilateral relation nola. Yeroo ammaan tana dippiloomaasii akka qabne multilateral relation. Hariiroo biyyoota hedduu qabna. Hariiroo biyyoonni hedduun hojii gaggeessan. Public diplomacy hariiroo hawaasni hundi gaggeessu. Summit diplomacy hariiroo walitti dhufeenya relation by state leaders themselves. Summit diplomacy jechuun hariiroo hooggantoonni biyyattiidhaa ifumaa walitti dhufanii hariiroo waan garaagaraa irratti uuman summit diplomacy jennaan. These are commonly amma hariiroon akkanaatu hin jira. Commonly jechuun beekamtuudha jira. Tan namni hundi gaggeessu jira. Known as types of modern diplomacy maal jedhamtee beekamti? Gosa dippiloomaasii ammayyaa jedhamtee beekamti. Gosa dippiloomaasii ammayyaa jedhamtee beekamti. Tan hooggantoonni mataan isaanii walitti dhufanii gaggeessan jechuudha. Since erga there are competing interest erga fedhiin wal dorgomuu jiraatee sababa fedhiin wal dorgomuu jiraate between states diplomacy jidduu dippiloomaatota biyyoota jidduu biyyoonni garaagaraa dippiloomaasii garaagaraa keessa fedhii isaaniitiin wal dorgomaniif serve as tool. Kanaafuu isin maal jedhamte? Serve ni gooti ni tajaajilti. As a tool akka meeshaattiin nu tajaajilti. Toorichi gahuudhaaf in bargaining irra gahuudhaaf nu tajaajilti. Dippiloomaasiin biyyi takka dippiloomaasii isii gaggeessu fedhii biyya isiidhaa galmaan gahuuf. Kanaafuu fedhii isii galmaan geessu namuu fedhii isii galmaan gahuudhaaf deemaa ture. Dippiloomaasii jechuun akkasii fedha. Dippiloomaasii jechuun hariiroo gaarii biyya biraatii wajjin qabaachuu. Maaliif biyya biraatii wajjin hariiroo gaarii qabaatta? Yeroo feetetti yeroo silaa gargaarsi si fedhetti waan godhuu dandeessu godhuu. Yeroo gargaarsa barbaadetti gargaarsa biyya sanirraa argachuu. Biyya takka sanii fi hariiroo wajjin gootaa jechuudha. Kanaafuu dippiloomaasiin tun akka meeshaa nu tajaajilti. Biyyoonni garaagaraa akka meeshaatti itti dhimma bahanii sadarkaa bargaining erga godhaaf. Bargaining maali? Dippiloomaasii akka meeshaatti itti fayyadamanii biyyoonni hedduun bargaining erga godhaaf. Bargaining jechuun biyyoonni tokko hariiroo wajjin uumanii ogguu hariiroo wajjin uuman waan silaa walii kennuu qaban wal jijjiiruu hankanaan si kanna ati kanaa kanni hankanaan hin qabne ati kanaa hodhu jedhanii hariiroo wajjin uumuun bargaining jedhama.
biyyi takka waan feetu biyya biraarraa harkattee waa irraa harkatte saniifis yeroo itti waa kennitu biyyi lamaanuu fedhii wal hubannoo lamaanii irra guugaan maal jennaan foreign maal jennaan bargaining jennaan. Kanaafuu bargaining maqaa bargaining ilaalla jechuudha. Bargaining is a means to settle jechuun tasgabbeessuudha. Or reconcile walitti araarsuudha jaa. Different interest fedhii garagaraa walitti araarsuu among parties paartii garagaraa gidduutti yookaan garee lamaa wal dhuftee gidduutti fedhii lamaa walitti araarsuu or to reach gahuu agreementii irra gahuu through persuasion wal amansiisuudhaan or treaty yookaan dirqamaan or reward yookaan jaalalaan yookaan badhaasa fa'aa walii kennanii fedhii maal irra gahuudha. Kanaafuu bargaining jechuun wal hubannoo irra gahuu jechuudha. Wal hubannoo irra gahuu fedhii biyya lamaanuu walitti araarsanii wajjin mari'atanii gatta'anii fedhii wal hubatanii biyyi takka fakkeenyaaf Itoophiyaa fi Somaalilaandiin sadarkaa bargaining irra gahan akkamiyyuu jette Itoophiyaan ulaa galaanaa feeti. Somaalilaandiin wanni feeti daandii Itiyoo Telekoom yookaan daandii xiyyaaraa feeti jennu. Itoophiyaanis Somaalilaandiin daandii xiyyaaraa harkatte san feetimi. Somaalilaandiin daandii xiyyaaraa harkatte. Itoophiyaan ulaa galaanaa harkatte. Isaan lamaan dippiloomaasii yookaan hariiroo isaanii walitti fidanii wajjin mari'atanii fedhii Itoophiyaa fi Somaalilaandii akka amma jenna kana walitti yeroo araarsanii fedhii biyya lamaanii guutuurra yeroo gahan bargaining jennaan fedhii wal hubannoo biyya lamaanii jechuudha. Akkana jechuun fedhii biyya lamaanii bu'uura godhatanii waliigaltee irra gahuun bargaining jedhama. Fedhii biyyattii lamaaniitu wal hubannoo bu'uura godhatanii waliigalteen bargaining jedhamtu baay'isawwee fedhii biyya lamaaniitu bu'uura godhattee irra gahuu jechuudha. Maal usually bargaining jechuun is also known as a deal. Maqaan isaa biraa deal jedhamti deal. Wajjin mari'achuu marii karaa nagaa irra gahuu jedhamti. Bargaining or deal bargaining kan nuun jee isinis maal agreementidha. Where negotiator jee yeroo walitti araarsitoonni warri waa araarsu seeni jedhan they will do isaan fedhiin dalagan or give something exchange give something waan takka ni kennan in exchange waan biraatii wajji wal jijjiiruudhaan akka reeffanne kaa siruu the give kennuu fi take fudhachuu keessa principle of diplomacy qajeelfa diplomaasii kennuu fi fudhachuu keessa takkana kanis takkanii fudhatti akkuma reeffanne san kaa Itoophiyaa fi Somaalilaandiin sadarkaa bargaining irra gahanii waliigaltee wal hubannoo Somaalilaandiin ulaa galaanaatti Itoophiyaadhaaf bakka ulaa galaanaatti dabarsitee kan ta'eef Itoophiyaan ammoo Somaalilaandiidhaaf daandii xiyyaararraa hanga tokko ooddeef fedhii kanarra kagaaniin wanni waliigaltee wal hubannoo Itoophiyaa fi Somaalilaandii tiini asirra gahanii waliigalteen kun maal jedhama bargaining jedhama.
Kanaafuu waliigalteen bargeeningii waliigaltee akkami? Waliigaltee warri biyya lamaan tana walii galchu. Itoophiyaanis fedhii waan kana goote. Somaalilaandiinis fedhii waan kana goote. Namni isaan dirqa hin jiru. Jaamaa jechuudha. Kanaafuu bargeening jechuun fedhii waliigaltee wal hubannoo biyyoonni lama wajjin godhan waliigaltee wal hubannoo irra gahuu waliigaltee akkam? Waliigaltee biyyoota lamaanuu giddu galeessa godhate yeroo sadarkaa kanarra geenyu bargeeningii jennaanii jechuudha. Continued in general walumaa galatti diplomacy can be conducted privately. Diplomaasiin jaa dhuunfaan gaggeeffamuu dandeessi or public yookaan akka hawaasni beekuttis gaggeeffamuu dandeessi jaa diplomaasiin. Formally jalqaba jaa dur jalqaba state was key diplomatic actor jaa. State biyya was ni turte jaa key diplomatic actor jee. Dur biyyuma bichaatitu dippiloomatii gaggeessaa. Dippiloomatii actor jechuun dippiloomatii kana gaggeessuu keessatti biyyuma bichaatitu gahee qabaa dur. But today garuu har'aan tana we have NGO. NGO ni jirti. International non-government organization. International non-government organization and IGO. International government organization. Yaldee isaan kun har'a mootummaa bichaa miti. Non-government organization warri jaamanii gaggeessuu danda'anii. For instance fakkeenyaaf United Nations and European Union warreen kun hundinuu dippiloomaasii gaggeessuu ni danda'anii. Kanaafuu dippiloomaasiin karaa ambasaadaraatiin, karaa dhuunfaatiin, karaa NGOtiin gaggeeffamuu ni danda'a jechuudha. Kanaafuu rules of effective diplomacy jedha. Qajeelfama dippiloomaasii bu'aa qabdu. Dippiloomaasiin tokko bu'aa ni qabdu kennu waan kana yoo qabaatteedha. To be careful for words jedha. Jecha heettuuf of eeggannaa haasa'uu. Yaldee akkuma biyya takkaa wajjin dippiloomaasii godhattee akkuma gartee yoo haasa'utti maaliif safuu jechaan taa'an jettee safuu biyya sanii cabsuu malta. Kanaafuu of eeggannoon dubbachuu qabda jechuudha. Kun maali? Seera dippiloomaasii bu'aa qabuuti. Kan be realistic. Kan immoo dhugaan jiraachuu bakka. Waan gootama dhugaan kan ifi jiraachuu. Sadii seek common ground. Fedhiin biyyoota lamaaniitu jiraachuu qaba. Itoophiyaa fi Somaalilaandiin dippiloomaasii yeroo hojii godhan dippiloomaasiin isaanii san kan Itoophiyaanis Somaalilaandiinis irraa fayyadamtu ta'uu qaba. Fedhii waliinii fedhii biyyoota lamaanuu giddu galeessa godhate ta'uu qaba. Common ground akkas jechuudha. Fedhii giddu galeessa godhate jiraachuu qaba. Understand each other. Ammallee wal hubannoon jiraachuu qaba. Wal hubannoo yoo hin jiraanne hin jirtu onni waliigalteen. Waliigaltee yoo hin jiraanne biyyi takka karaa wal lolaa deemte jechuudha. Patience ammallee walii obsa qabaachuu yaldee waan hanga kanaa jechuudha. Kan biraa retreat walirraa duuba deebi'uu yaldee wal hubannoon deemuu wanneen kuni amala dippiloomaasii firii qabuuti. Bakka seera dippiloomaasii firii qabu waan hanga kanaan hubachuu ni danda'ama jechuudha. Kan biraa maal jedhaa? Economic instrument of foreign policy of economic instrument of foreign policy jedha. Meeshaa diinagdee imaammata biyya alaa. Diinagdeen tun gaggeeffamtu imaammanni biyya alaa maali? Imaammata biyya alaa keessatti diinagdee yeroo gaggeessitu maaliin gaggeessitaa? Meeshaa akkamii? Economic instrument of foreign policy
imaammata alaa keessatti meeshaan diinagdee imaammata biyya alaa jechuun sarvis jechuun ni tajaajilti to achieve gahuudhaaf foreign policy objective of national interest of state kaayyoo imaammata biyya alaa fedhii biyya takkaa galmaan gahuu fi economic instrument of foreign policy itti fayyadamna jechuudha. Economic instrument of foreign policy meeshaa imaammata biyya alaa dinagdee itti gaggeessinu. Economic instrument of foreign policy jechuun meeshaa imaammata biyya alaa itti gaggeessinu. Imaammata dinagdee kan alaa meeshaa itti gaggeessinu. Kun maali? Kaayyoo fedhii biyya teetii galmaan gahuudhaaf kanatti adeemsuu qabdu ji'a maaliitiin karaa diinagdeetiin jechuudha. Also states are interdependent one and other. The level of dependency varies according to the theory economic power. Also states are independent. Biyyoonni garaagaraa sadarkaan isaan walirratti diinagdeedhaan wal wajjiin walirratti hirkatanii nillee haa jiraatanii akkaataa humna diinagdee isaaniitiin. Also jechuun aanillee ta'u akkam state are interdependent biyyoonni wal wajjiinillee haa deemanii on one and other of level of dependency. Amma sadarkaan hirkattummaa isaaniidhaa garagarallee haa ta'anii according to their economic power akkaataa diinagdeen isaanii humna qabdutti wal wajjiin walirra hirkatanii deemuulleen haa jiraatu. States biyyoonni with strong economy diinagdee ciccimoo qaban use ni fayyadamti zeerii maskin cimeenya isaanii to influence dhiibuudhaaf behavior of economically weak state biyyoota diinagdeedhaan laafoo ta'an dhiibuudhaaf biyyoonni ciccimoon ni socho'anii biyyoonni humna cimoo qaban biyyoota humna cimoo diinagdeedhaan humna cimoo qabne ni dhiibanii biyyoonni wal wajjiinillee haanillee hojjetanii akkaataa humna qabanii garuu keessatti biyyoonni ciccimoon biyyoota cimoon ta'in dhiibbaa irra geessanii. States biyyoonni uses different economic tools meeshaa garaagaraa fayyadamanii meeshaa diinagdee garaagaraatti dhimma bahu. Meeshaan diinagdee maaliiti? To get their national interest done fedhii biyya isaanii san galmaan gahuudhaaf meeshaa garaagaraa fayyadamanii fedhii biyya isaanii ta diinagdee san galmaan gahanii. Isaan kun meeshaan biyyoonni garaagaraa fedhii diinagdee biyya isiidhaa galmaan gahuudhaaf itti fayyadamtu commonly known as jechuun tan biyyoonni hundinuu ittiin beekamtu punishment and reward punishment fi rewardidha. Takka qixaaxaa fi badhaasaati. Punishment fi rewardidha. Kabadhaa jecha kana namoonni beekan yaada. Punishment and reward meeshaa lamaan tana fayyadamteeti biyyi takka meeshaa lamaan tanatti fedhii diinagdee isiidhaa
fedhii dinagdee biyyi isii qabdu galmaan ga'uu dandeessi jechuudha. Meeshaa lamaan tana isaan keessaa meeshaa lamaan tana keessaa gamma tarreessuu deemama eenyu paanishmantiidha eenyu riiwardiidha. Tokkoffaan taarifa. Taarifni is tax imposed jedha. Taarifa jechuun taaksii imposed kan kaayamu on import export meeshaa biyya alaatii seentuu fi ta'an biyya alaatti ergamturra meeshaan irra kaayamtu wanni taaksiin kaffaltiin meeshaa biyya alaatii seentuu fi ta biyya alaatti ergamturra kaayamu taarifa jedhamti. Taarifa jechuun maallaqa jechuudha. Maallaqa kaffaltii meeshaa biyya seentuu fi biyyaa baatu asirraa kaa'amtu taarifa jedhamti. Tungaama kun paanishmantii nama kun. Imposing huge tax. Amma maaliif paanishmantii jedhamti? Imposing kaayuun huge tax. Taaksii guddoo sirra kaayan is a punishment. Isiin tungaa maali? Qixaaxaa jechuudha. Huge tax maal? Qixaaxaa. Whereas allowing states biyyi takka si hayyamuun states biyyoonni si hayyamuun to trade akka ati daldaltuuf taarifa free system taarifa sirraa fuudhanii free system tajaajila bilisaa sii godhanii osoo hogguuti meeshaa achiisan haytu hogguuti meeshaa biyya haytu kaffaltii sirraa dhiisanii hogguuti biyya alaa ergitus kaffaltii sirraa dhiisanii free systemii mootummoonni yeroo si hayyaman is called ni jedhama rewardii jedhama eegaa kaffaltii ati qaraxa sirraa dhiisuu jechuun maal jechuudha akkati maallaqni keessan si daranuu si guddatu si godha kanaafuu rewardii jedhama. Taarifa guddaa sirra kaayuun qixaaxa paanishmantii. Taarifa sirraa dhiisanii firii siistamii taarifa bilisaa sii godhuun riiwardii yookaan badhaasa jedhama. Lamaan kanaa jechuudha. Kabiraan ammas hootaan waa kami daldala kami. Hoota jechuun is limiting daangeessuudha or controlling yookaan to'achuudha amount of product hamma waan ati oomishtuu during is important gaafa meeshaa takka biyyaa ergitu sirra daangeessuu fakkeenyaaf Itoophiyaan biyya alaatti meeshaa hanga tokko erguu qabdi jedhamee yoo daangeeffame yookaan namni tokko wooma waaqayyoo bichaa erguu qabaa jedhanii wanni hangi inni namichi san biyya alaatti ergu yookaan biyya alaatii fidu yoo irra daangeeffame fakkeenyaaf wanni jimee fudhume hoota jechuun namni tokko jimaa fudhume jimaa karaa Jibuutiitti namni tokko makiinuma lama bichaa erguu qabaa jedhamee mootummaa yoo irra daangeesse hoota jennaan namni tokko waan takka hogguu biyya alaatti ergu waan san yeroo irra daangeessan hanga lakkoofsaan beekamu bichaa ergii yeroo jedhaniin hootaa jennaan waan hanga daangaa kaamee ol erguu hin danda'u. Continued itti fufi baayikootiin ammoo baayikootiinis hootaanis paanishmentii akka paanishmentii ilaalama qixaaxa jechuudha. Maaliif si daangeessa haa baayikootiin ammoo is refusal dhorkuudha elimination dhabamsiisuudha or stopping of buying waan takka bituu dhorkuu or using of others community meeshaa biyya biraa takka fayyadamuu dhorkuu akka meeshaa ta'e biyya kan fayyadamne fakkeenyaaf baayikoota jechuun Ameerikaan meeshaa Iraan
yookaan meeshaa Raashiyaadhaa biyyi biraa akka irraa hin binne akka ni hin fayyadamne yeroo yoo dhorkite maal jennaan baayikoot jennaan. Baayikoot jechuun uggura paanishmentiidha. Waan keessan akka uummanni hin binne dhorkuu, akka uummanni hin fayyadamne godhuu, waan keessan dhabamsiisuu baayikootii jennaanii jechuudha. Galtee oomisha kee si dhorkisiisuu, si dhabamsiisuu bakka baayikoot jedhama kun. Imbaargoo baayikootiinis paanishmentiidha. Imbaargoo kottu. Imbaargoon is a means of banning product. Oomisha tokko ari'uudha jedha. Banning jechuun dhorkanii ari'uu product oomisha tokko. Not to be exported. Akka inni biyya alaatti hin ergamne dhorkuu. Or not to be sold. Akka inni hin gurguramne dhorkuu. To other country. Biyya biraatti akka inni hin gurguramne dhorkuu. Laala biyya keessaa miti immoo kun. Biyya biraatti akka oomishni biyya takka biyya biraatti akka hin gurguramne dhorkuu yookaan akka namichi san biyya alaatti hin ergine yeroo dhorkamu imbaargoo jennaan. Galtee imbaargoo jechuun akkasi. Baayikootiin akka oomisha san ni hin fayyadamne ni hin binne walumaa galatti waa hunda dhorkuudha. Garuu imbaargoon akka biyya alaatti bichaa hin gurguramne yookaan biyya alaatti akka hin ergamne dhorkuu bichaadha bakka inni imbaargoon. Kana garaagarummaan isaadha. Imbaargoon kan biraa taking into consideration of the case of tariff jedha. Taarifa kana yeroo yaannu yeroo sammuu keessa finnee yaannu taarifa kana. The above four instrument jedha. Taarifa ilaalcha keessa galchinee yogguu yaannu above four instrument. Meeshaan sadeen armaan oliitu jala. Meeshaan afran armaan olii tam taarifni takka kootaa lama baayikoot sadii imbaargoo. Meeshaan afran tun taarifa isiirra kaa'amu ilaalcha keessa galchuudhaan isaan kun usually yeroo hedduu serve as a punishment. Isaan wanneen kun akka punishment akka qixaaxaatti namarra kaa'ama. Isaan kun qixaaxaa or tiriitii yookaan kun doorsisaa. Haakam qixaaxa akkam imposed kaayamu on the other states biyya biraarra kaayamu. Maaliif irra kaayamu? To achieve one's own interest. Fedhii gahee takkaa galmaan gahuudhaaf irra kaayama wanni kun. Fedhii guruupii takkaa galmaan gahuudhaaf. Galtee kanaafuu wanni mangaa soofne kun paanishmentii jedhama jechuudha sirrii qabadda. Abiraa laayansi wanni maatangaa liqii mana baankii kireeditis ammas liqii yookaan liquma liqii laansiin ta'a mana baankiiti. Kireeditiin liquma fedhaa ta'u wanni fedhasee kannu kaarrensii manipulation ammallee maallaqa to'achuu danda'u foreign ID gargaarsi biyya alaa sacaasmanii kanneen akka maallaqaa transfer of technology si daddabarsuu military assistance technical assistance gargaarsi waraanaa gargaarsi tooftaa garaagaraa isaan hangi kun the last 2 points pointii lamaan dhuma tam lions credits currency manipulation isaan hangi kunii fi foreign ID amma inni kun the last 2 pointii waan hanga kana EVF bana can be grouped ni qoqqoodaman jaa qoqqoodamuu danda'anii jaa ni qoqqoodaman and reward isaan hangi kun akka badhaasaatti akka namas deeggaree akka nama badhaasii kanneeti maaliif gargaarsa maallaqaa si kannee miree where bakka state provides bakka biyyoonni provide kannan ayid gargaarsa kannan and influence them isaan itti dhiibuu danda'an in return deebisee to succeed their own
foreign policy goota. Bakka isaan waan san kannanii deebisanii kaayyoo imaammata biyya alaa biyyattii isaanii san galmaan gahuu itti danda'an san itti gaggeessan maal jennaan riiwardii jennaanii jechuudha. Maqaa riiwardiin sun maal gaggeeffamti? Biyyoonni waan akka kana fudhatanii biyya biraa wajjin waliigaltee godhanii waan akka kana hogguu harkatan akka riiwardiiti waan ta'eef gargaarsa kana hogguu fudhatan kaayyoo fedhii biyya isaanii galmaan gahuu ni danda'anii jechuudha karaa lamaan kanaan. Kanaafuu kana fakkaataa.